Hacuuccaa fi gidiraan gabroomsaa qabsoo Oromoo dhalee qabsoon Oromoo qabsaa'ota dhalee. Imalli qabsoo Oromoos dheeratee baraa gadaa baay'ee jaarraa tokkoof walakkaatti dhiyaatu lakkoofsise. Baraa gadaa dheeraa karaa qabsoo fagoo kanarratti qabsaa'onni Oromoo qabsoo irraa haara hin galfanne. Kaan wareegamaan, kaan umriin itti ofi jibbaatanii ulee qabsoo dhalootaatti dabarsaa, uleen waadaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaloota qubee dhaqqabe. Akkasiin qabsoo Oromoo qabsaa'onni dhaloota qubee qeerroon Oromoo dhaale. Gadaamel baasinyaru Bibleeroon sarminee rabaab doorii dhaqabu Tankiif jettiidhaan dhuftus dhaloonni qubee kuni sodaa qawwee hin qabu ajjeeseetu dibata du'us gumaasaan nafu. Tooftan gabroonfattoota Oromoo fi Oromiyaa irratti dabareedhaan wal jijjiiruun kun kaan irra hammaachaa dhufuun qabsoo Oromootti gaaza dabaluu malee waan laaffisu hin taane. Nallofa jedhee yoo homafee nallolas jedhee yoo marafe dheeraftus karaa nanambe gurrafee garaan narrafiftu diinagee irraa roorriftu akkamii lammeetti callee soorataan kan booree qabu. Oromoon akka hin baranneef yoo barates akka of hin barreef afaan isaatiin barachuun inni hirmii ture yeroo gabaabduu carraa argate keessatti ittiin baratee alagaan qixxaa'e darbeeyyuu ormaafuu abdii ta'e. Imaanaan si harka jira falmadu dhaloonni qube kanaaf diinni nu mormatti taane dhibe barannee jijjiiramatu diina gube. Qabsoo bara dheeraa bilchaataa dhufe kanatu akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2006 akka lakkoofsa Awurooppaatti ammoo bara 2014tti tooftaa shiraan alagaa harka Finfinnee keessaan Oromiyaa xiqqeessuuf dhufe dhaloonni qaroon bara ammaa dinne jechuun ibiddi qabsoo qabatee ture laboobaa ta'e. Yaafa duudhaalee keessa garsi dhukaasa qarasaasa abbaa milmatu kaasa du'eena guma kaasa abbaan ni du'a abbaan dhuguma milmatu baasa abbaan ni du'a abbaan dhuguma milmatu baasa waamadu komoke odeessifi dambaasi dhukaasa abbaa biyya ta'uusa otee kuyyisan jisa seenaanni kubaa seenaa gubefamee laba takkaasa seenaanni kubaa. Dhugaa fi dharris wal foo'uutti ka'ee inni gaara duubatti waa arguu danda'u keessaa fi alaanis wal ta'ee diddaan maastar pilaanii sun sabboontota sirna mootummaa keessatti hojjetan keessaan ol baase. የአዲስ አበባና የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም የማንነት ጥያቄ ነው። ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን። ስለማንነት ስናወራ ደግሞ መሰረታዊ መስመር ይዘን አዲስ አበባንና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞችን ሊያቅፍ የሚችል ሊያሳድግ የሚችል የኦሮሞን መብት ሊያስከብር በሚችል ማንነቱን ፖለቲካውን ታሪኩን ሊረሳ በማይችል dhimmi Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee waa'ee magaalotaa miti gaaffii eenyummaati. Kanaafuu kallattii kamiinuu kaasuu dandeenya. Waa'ee eenyummaa yoo kaasnu ammoo pilaanichi bifa mirga saba Oromoo kabachiiseen eenyummaa seenaa fi siyaasa hawaasichaa osoo hin dagachiisin kan hojiirra ooluu ta'uu qaba. Guddinni magaalaa Finfinnee eessaa ka'ee eessa akka ga'e sirriitti beekna. Kanaaf pilaanichi heera mootummaa bu'uureffatee ka'uutu irra ture jechaa kan jirru. Finfinnee fi Oromiyaa qonnaan bulaa of keessaa dhiibaa guddatan osoo hin taane kan qonnaan bulaa fi ilmaansaa of keessatti haammatanii guddatan barbaanna. Pilaanii hawaasnii fi mootummaan naannichaa amananii fudhatan malee kan qaamni tokko diriirsee kan biraan ammoo hojiirra oolchu ta'uu hin qabu. አርሶ አደሮችን ወደ ውጭ እየገፋ የሚያድግ አዲስ አበባ የሚያድግ ኦሮሚያ አይፈልግም። ፐርሰናሊ አልፈልግም። አርሶ አደሩ ነው ይዞ ማደግ ያለበት። kunis humna qabsoo Oromoo walitti dabalee goobse
hayyoonni qaroon fi didaan akka Jawaar Muhammadii fi fakkaattonni isaa alaa haada diriirsanii Oromoon biyya alaa fi keessaayis marii takkaan kallattii tokkorra akka qajeelu tooftaa qabsoo fooyya'aadhaan malaa fi xiinxala saayinsawaan utubaan qabsoo guddichi tokkummaan jabaate. Kanaaf ammoo jechi sababaa ta'e I am Oromo first jettu sun qabsoo Oromoo keessatti qooda laayyoon hin yaadatamtu. Jawar, I'm just curious, are you Oromo first or Ethiopian first? I am an Oromo first. It has created Oromophobia. Whenever there is Oromophobia? It has created Oromophobia, whereby I've got Oromophobia from the website. if you ask the ordinary Ethiopian, when the name Oromo comes up, all they hear is about disintegration of the country, war, Right. and others. Oromo is not. Oromo is about peace. Oromo is about freedom. Oromo is about political and economic And opportunity. Oromos love to chat, and we're going to wrap it up there. But do you have Oromophobia, Malika? I don't. Not yet. Not yet. Anyway. Duris qabsoof haaraa ta'uu baatus Jawaar Oromummaa kootuu dursa jechuu saniin jibbi alagaa beekaa fi wallaalaa irraayis itti roobe dargaggoo hayyuu fi abshaala kana meeshaa addaa qabsoo Oromoo taasisee fuulduratti baase. Ati ilma beetiiti muka abbaa biddeenaati jennaan wanan ka abbaa kiyyaati jee. Sambooda gaa eega jarrinu dubbiti jiran immoo dubbitan ol guddifne eeggaa socho'u jirra. Maali ani Oromoo first yookiin immoo ani Oromoodha jechuun kun maali? Wanni habashoota akkanatti aarsee Oromoota walitti fideef maali jennee wanta takkaa lama qabxii takkaa lama sanii tuquun barbaada. Namni tokko ani Oromoodha yookiin immoo ani ana gaafa jedhu waa lama jechuu jira. Tokko ani eenyummaa kiyyatti maalummaa kiyyatti hin qaanfadhu. Kana jechuun hariiroo siyaasaa keessatti hariiroo ummatootaa jidduutti keessattuu hariiroo wal qocoluu fi wal cunqursuun jirtu keessatti rakkoodha qaba. Maaliif namni tokko ani ana gaafa jedhe sun waan tiyyaa narraan tuqinii dhufa jechuudha. Sun akka kiyyaa narraan tuqiniitu dhufa jechuudha. Namni tokko Oromummaa fiititti boone jechuun Oromummaatti aanee Oromiyaa dhufa jechuudha. Gaafa nuti Oromoodha jenne kan itti aanu qabeenya keenya harka keenyatti deeffachuudhaaf akka tattaafannu waan beektuuf osoo nuti haqa teenyaan gaafatin eenyummaa keenya sanuu keessatti awwaaluu barbaaddi jechuudha. Kanaaf wanni habashaan akkanatti wachuuf guddaan eenyummaan teenya sun shakkii takkaan malatti mamii takkaan malatti addunyaa duratti dubbatamuun sun rakkoo inni qabu miidhaa isaanirra buusuu danda'u waan beekaniif jechuudha. Bu'aa ayaam Oromoo First kanaan walta'ii uumameen utuu hin turin utubaa qabsootiif miidiyaan OMN tattaaffii hayyootaa fi sabboontota Oromootiin biyya Ameerikaatti hundaa'e. Miidiyaa dhabaan waa lama nu godhe. Tokko akka nuti fiin dubbatanne nu godhe. Lammata waan dubbatamu qilleensi kun beektaa waa hedduu keessa jira. Qilleensana keessatti sagaleen teenya waan hin jirreef sagaleen diinota keenyaa ol bahuudhaan nuti akka waan hin jirreetti sadarkaa itti lakkaa'amuun yeroo itti geenye keessa jirra jechuudha. Kanaaf miidiyaa nu barbaachisa. Miidiyaa kana ijaaruudhaaf yeroo dheeraa fudhannee irratti dalagaa jirra. Akkuma reefu jeetti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kan jedhamu ka odeeffannoo gaarii fi hamtu toltuu fi bal'oo Oromiyaatii fi Oromoodha. Oromoon nu akka walirraa dhaga'u alagoonnis akka nurraa dhagahan godhu ka televizyiina raadiyoo gama weebsaayitiin gama adda addaatiin odeeffannoo Oromiyaa keessaayis biyya alaatiis funaanee akka namni keenya wal dhaga'u godhu jaaruuf socho'aa jirra. Nama waan dubbate hin hanqanne ta'uunsaa har'a namoota baay'ee kan ajaa'ibu Jawaar Muhammad gaafa OMN hundaa'u wanti dubbate har'arra taa'anii iyyoo yaadan raaga fakkaata. Ammatti olaantummaa ilmaan nafxanyaadhaa gama miidiyaatiin irratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jenne hin rafne har'arraa eegalee qilleensa Oromiyaa irratti olaantummaan ilmaan alagaadhaa uummata keenya irra qabdu cabe.
bilisoomsine qilleensa oromiyaadhaa bilisoomsine bilisummaan tuntuttee gara bilisummaa dachii oromiyaatitti akka ceetu dirqamni keessan namni kaayyoo waraanamee tobsa bishaanillee humnaan dhagaa cabsa. Haala akkasiitiin qabsoon nagaa tooftaa haaraan warra afaan qawweeti haaraa taate kun finiinte qeerroon Oromiyaa mara irraa marii takkaan socho'e warri afaan qawweetiin qophaa'e qabsoon qeerroo afaan isaan hin beeynen itti dhufnaan dubbiin faallaa itti ta'e. Oromoo wal seerate walii gale walii kakate wal hubate kan kun diina maraache jechuudha. Kanaafi waggaa dur Oromoo jidduu walitti buuftu turte barana garuu Oromoo fi wayyaanee jidduu ta'ee jechuudha. Lola Oromoo fi wayyaanee jidduu lolluun barbaachisu osoo lolin mo'anne. Kana Oromoon akka qalbitti galfattuun barbaada. Oromoon gara tokkotti yoo luucca'ee ba'e osoo lolin diina mo'anne. Oromoon kan mo'amu yoo bakka lamatti bahee tokko gara diinaa gore tokko gara Oromoo gore tokko gara Ormaa tokko gara Oromoo yoo gore. Haqa qabna tarsimoon masa qabna ni injifanna jechuun dhaadannoo Jawaar yeroo maraati. Qeerroonis tooftaa kanaan karaa nagaan qabsoo finiinse sirni mootummaa humnatti amanus uummata ajjeechaa itti hammeesse. Kunis motora qabsoo dabaluu malee wanti laafu hin turre. Wareegama gatii qabu kanaaf ammoo hiriirri guddichi hagayya 2016 fi dhumaatiin irreechaa biduu yaadannoo wareegama qabsoo qeerroo Oromiyaa bara baraati. Sinamane galabiyotane udani salaku baramborchutane mirga foto bonyu sirabola bune kangale awwale garanula lata ijimi mani onenu holata mazikadane debi biman kenya malif gadogota. Namaaf garaa lafa namni namaa naanee ajjeesetu kolfa himboonyuunu gahaa baraan bohaa nafnu waadaa jiru cabsii ol deebinee rafnu. Dr. Mararaa Guddinaa fi Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhaa fi dararaan hayyootaa fi qabsaa'otarraan cunqursitoonni ga'aa turan itti cichoomin hayyootaa fi qabsaa'ota kanneenis yaadannoo bara injifannoo kamittuu hin irraanfatamne. Namootumti firoomaa fi hiriyyummaa na waliin qaban illee dhufanii na dubbisuuf illee sodaachaa turanii karaa irratti illee yeroo nu argan baay'een isaanii karaa jijjiirratanii nu dubbisuu illee sodaatanii ebalutu dubbisee maaliif dubbisee isa jedhamu dubbii nutti fida jedhanii sababii sodaatanii namootumti karaa jijjiirrataniiti nu baqatu turanii. Qabsoon qeerroo haala kanaan bilchaate kun sirnuma cunqursaa keessan sabboontota akka sibiilaa goobse hammeenya dadhabsiisee qabsoof yeroo murteessaatti dhiibbaan qeerroo tiim lammaa fuulduratti baase. Addeessaan biiftuu jedhaanuun jecha turte jarri biiftuun hin baatu seetaa waan baay'ee fida barri mariyataan malan dhabuu mariin baroo marannaa
burqaati koo arganne gamtaa malkaa godhanna imimmaan xuruurfattee boohuu ture qoonni kee kanarraan boossoo ayyoo jabaatte jiboonni kee. Humni jijjiiramaa dhaadhiyoo keessan ba'e yeroo murteessaa fuulduratti dhufanitti shiratti mataa jabaachuun sodaa diina keessa taa'anii cabsuun seenan gootummaa raawwatan seenaa injifannoo Oromoo keessatti waan dagatamu miti. Sagal taanee hojii raawwachiistuu keessatti hirmaan garaagarummaan keenya inni kaan sagal ta'ee dhufe maaliif nu mo'ate nuti maaliif mo'amne sagal taanee kaan waan hojjetuu fi akkatti hojjetu ganamaa galgala dhimmamee hin hojjetu utuu yeroo tokkoof hin dagatu halkanii guyyaa waan dhimma isaarratti itti gaafatamu fudhate irratti eetuun dagatiin hojjetu nuti xinnoo yoo hojjenne immoo baay'ee gammanna xinnoo hojjenneet ባየ በቆሎ ሁለት ምርጫ የለም ያለን ምርጫ መደመር ብቻ ያለን ምርጫ አንድ መሆን ብቻ መተጋገዝ መደጋገፍ ብቻ ሳይሆን በጋራ ለመኖር መደመር ነው ሁለተኛው ምርጫ መጠፋፋት ለማንም ጤነኛ ሰው ምርጫ ሊሆን አይችልም አን ዋን ፋይዳ ኡመት ኦሮሞዳ ዱበዴዳ ከሙፈቱ ሚቲቲ አባን በርባዴ ከረፈደ ታገለገለ ይሰፉለት ወጀዳ ይወተ ani maabara dhuguudhaan miti yookiin xabala gabreelee cuwwaa fudhachuudhaan miti kan amma kanatti makame. Uummata kanaaf qabsoofna jennee erga dhaabbanneeti. We have to protect the interest of these people. Sanaaf hojjechuudha. Wayyaanee achi gargaaranii haasawaa sodaataniif Oromoo kaaniin dhibbaa kaaniin maalii kan jechaa turan. Har'a laala lammaffaa they are confident in what they are doing because they are confident. And because they know the government, ummata dura dhaabatanii ija dhiibanii dubbatan. That is quality leadership. Nu kana goone immoo lakkin ta'u kan nuun jedhe meeqa kan nurratti qabsaa'u kan nu waliin qabsaa'u bakkee kan jiru miti bar kan nu keessa jiru asu meeqatu nurratti daba hojjetaa jira meeqatu hojii keenya nu jala balleessaa jira kana qabsoo keenya clear godhuun nurra jira dhaabni kun yoo cime mootummaan naannoo Oromiyaa yoo cime yuunitiin biyya kana biyyi kunis kan ishee cimuu dandeessu baruu qabanne kaanis waan intrastii uummata kanaaf wannoo biraan qabnu hojjechuudhaaf wannoo ibnuudhaaf inni kan hamaan ija hamaan nu laaluun qabu inni nu keessa jirus inni ala jirus abbaan barbaade immoo ija diimee fudhachuu miti dhiiga haa boora'u faayidaa uummata kanaaf nutu dura bu'ee qabsaa'uu qaba eegsisuu qaba. Qeerroon jawaar waliin daandii mirgatti galee. Dr. Abiyyi lammaa magarsaa suutuma suuta qabsoo ofiitti dabalee. Akkasiin qabsoon Oromoo baroota dheeraa booda laafaa ka'aa bubbule sun dhaloota qubeetiin tooftaa karaa nagaatiin yeroo waggoota 4 hin caalle keessatti sirna qawwee harka kennachiisee kunoo bara araaraa kana fide. Oromoon shiraan sodaa sabaa fi sablammiitti jedhame sun qabsoon Oromoo biyya diiguuf jedhame sun har'a fuulduratti ba'ee biyya diigamuuf turte ijaaruun sabaaf sablammiifis hundaa ol abdii ta'uudhaan Itoophiyaa fi ardii Afrikaatiifuu abdii nageenyaa fi dimokiraasii ta'ee argame. Bara injifannoo qeerrootti kan duraan waan mirga isaa gaafateef biyya ari'ameefis dhugaan deebitee kan shiraan biyyaa dhiibames araara fi dhiifamaan lammii wal argee firri addaan citee ture walitti fayyee qabsoon Oromoo araaramaa fi dhiifamaan qabbana biyyaa fide. Injifannoon qabsoo qeerroo maal hin araarsin biyyaa fi biyya paartii fi paartii hanga namoota dhuunfaatti araara buuse. Qabsoon qeerroo kun adeemee kunoo hayyuu siyaasaa sirna mootummaa wayyaaneetiin adurree fi hantuuta ture. Qeerroo biratti bakka guddaa qabu. Inumaayyuu maqaa abbaa qeerroo hanga jedhamutti kan moggaafame. Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammad gooban galchite. Qeerroon jawaar waliin daandii mirgatti galee.
gaafa dhufa isaa yaadannoo hiriira guddichaa sochii qeerroo bara 2016 yaadachuudhaaf walirratti injifannoodhaan hagayya 6 bara 2018tti galma miliineemitti qeerroodhaan simannaan gootaa akka isaan malutti qophaa'eefi. Faatii Jawaarin qeerroon Oromiyaa mara irraa Finfinneetti walga'ee Finfinneen bilisummaa urgoofte. Galmi qeerroof qarreen guutame. Qeerroo fi qarreen alaabaa Oromoon jaallatuun akkasitti faayamee hayyuu isaanii duraan fageenyarraa foddaa TV fi ergaa Feesbuukiitiin qofa qunnaman qaamaan arguuf walga'anii eegaa jiru. Jawaaris galma qeerroo fi qarreen hawwinitti eegaa jiran galma barkumee ga'e. Yoo kana gammachuun qeerroo fi qarree akkas ture. Gammachuu bilisummaa akka guyyaa kanaa namoonni tokko tokko akka gaafa bara ce'umsaa waltajjii kora sabaa gullallee bara 1991tiin wal fakkeessa. Miirri uummataa gammachuu addaati. Weellisaa Qamar Yusuf waltajjii fudhatee teessoo nagaafannaan jedheen Oromiyaa dhiiga lafee kiyyaa biyya abbaa kiyyaa itti fufee an ilmi kee kunoo Jawaar kee dhufee Finfinneen jira jecha miira gammachuu ture irratti dhandhama bilisummaatiin galmi daaqe. Anadu fujoor Kenya, anadu fujoor Kenya, anadu fujoor Kenya. Team Lemma ወደፊት ገረፉራ እሱን ገፈነን ጀነሮሚያ ይገለፍትያ ያታያ የታመን እንደነቱ ያንከታ ከነቦስፍቱ ኦነትያ ስሩትያ ናፍስ ሮሚያ Hadayu oke samara yajanatuntu yegototo yebifantu yebilerra yaromeya fakki jannata anjo harke finfinneen jira harka fulee salaamata. Hayyoota Jawaar wajjin utubaa qabsoo qeerroo duuban jiran keessaa Profeesar Isqeel Gabbisaa uummata kanaa waliin haasa'uu lafaa ka'e. Gammachuu haala galmicha keessatti argeerraa kan ka'e hanga ka'e mara hanqatee gammachuudhuma ibsatee deebi'e. Jirtuu boli qeerroo guyyaa ajaa'ibaa guyyaa nama dinqisiisu. Gaafa President Lammaadhaa fi Jawaar Mohammad wal bukkee ta'an gaafa OMN galma barkumee keessatti qeerroo dachaasee qeerroon dhiichisu guyyaa ajaa'ibaa OMN ergii jalqabee hojii jalqabeetii booda qilleensa Oromiyaa jalqaba bilisoomsee qeerroon dachii Oromiyaa bilisoomsee OMN'if qeerroon guyyaa walitti dhufe guyyaa ajaa'ibaa kana keessatti argamu kootiif qeerroo Oromiyaa kan sirna abbaa irree caccabsee
biyya nagaa, karaa nagaa, karaa demokraasii, karaa walqixxummaa akka deemnuuf jaalala ummataaf ummata gidduutti akka uumnuuf kan karaa baneef qeerroo Oromiyaa diiguu isaa fixxeetta ijaaruudhaaf qophaa'ii qeerroo Oromiyaa hedduun isin jaaladha galatoomaa. Miidiyaa qofa osoo hin ta'in akka qabsaa'attis ilaalamu OMNs Finfinneetti galuun simannaa kana miira injifannoo dachaan biyya macheesse. Akkuma gaafa waadaa galeessan qilleensi Oromiyaa bilisoomee bilisummaa dachii Oromiyaa dhugoomsuun erga biyyaa ba'ee waggoota 13 booda dachii Oromiyaa Finfinneetti kan deebi'e xiinxalaan siyaasaa aktiivistiin Jawaar Mohammad yeroo duraatiif Oromiyaa irratti uummata isaatti qaama mul'atee haasa'uuf lafaa ka'e. ከፍተኛ ናፍቆት ሲጠበቅ የነበረው activist እንደገና አይሰማም በደንብ ጥሩታ Eeyyeen baay'ee kan eegamaa ture anaa galuu anaa galuu jechuuf kan eegaa turre Jawaar Mohammad በከፍተኛ የኃላፊነት ስሜት ኢትዮጵያችን እንዳትጎዳ በስስት ኢትዮጵያችን እንዳትጎዳ በስስት ካለንበት አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ተያይዘን እንድንወጣ Jawaar Mohammad, I am greatly honored once again to call upon Ethiopian activist icon, political analyst, director of Oromia Media Network, Jawaar Mohammad, to make his speech. Director Oromia Media Network Jawaar Mohammad. Kero! Kero! Kare! Kero! Asgenya! Yeroo murteessatti qabsoo qeerroo utubuu isaaniitiin wareegama tiim lammaanfaatti taasisaniif ulfina qabu of dursuun pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf akka dabarsu dubbate. Ilmaan Oromoo torban dabree hoogganoonni keenya magaalaa ani itti maaddeeffadhee isin tumsaa ture yeroo dhufanitti muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed galatanatti kannatan. Quxusullee osoo hin ta'ee jiru xiqqoo qaamaan waan irra yabbuu ta'eef dursa waan naa kennaniif ani immoo har'a hangafni keenya pirezidantiin keenya obbo Lammaa Magarsaa na dura osoo dubbatiin dubbatu jechuudhaan ida Abiy Ahmed na bira kaayate isaatti dabarsuun barbaada. President Lammaa Magarsaa eega waliin dhaggeeffanne boodan walitti deebi'a. President Lammaa gamana nuu dhiyaadhu.
Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa kabajaa fi jaalala Jawaariif qabu utuu hin dhoksin guyyaa seena qabeessa kanarratti dhaamsa dhama qabu haasaa seenaa dubbate. Jawaar Mahaammadiif hundaa ol hunda caalaa jaalala obbolummaa isaaf qabu isin fuulduratti ibsuufiin barbaade. Akkasumas OMN'n qabsaa saba Oromooti miidiyaa qofa miti. Kanaaf injifannoo argachuun olitti injifannoo bulfachuun injifannoo kunuunfachuun injifannoo gabbifachuun qabsoo guddaa gaafata. Kanaafiyyuu qeerroon raayyaa saba Oromoo dhaamsi guddaan har'a isinii dhaamu kalees gabrummaa jibbuudhaan nuti cancala nutti liugamamee ture afaan keenya keessaa baasuudhaaf diddaadhaan bara hamba kana keessatti mormii gaggeessaa turree jirra. Mormiidhaan deemaa dhufnee sadarkaa kanarra geenyee jirra. Mormiin keenyas firii bu'aa argamsiisee jira. Kun tooftaa qabsoo kaleessa qabannee deemne sadarkaa kanaan kan nu ga'e waan ta'eef kan dagatamu miti. Qabsoon dhalootaa dhalootatti darba itti fufa dhuman qabu waan ta'eef qabsoon immoo tooftaa fi mala adda addaa dhaamma sakamuutu irra jiraata waan ta'eef kalees mormiidhaan as geenye yoo ta'e illee mormiin keenya qabsoon mormii keenya bu'aa kan nu argamsiise yoo ta'e illee hammaan booda irraa eegallee qabsoon keenya kan ta'uu qabu mormii qofa otoo hin ta'in Oromiyaa ijaaruu, Oromiyaa guddisuu, Oromiyaa misoomsuun ergama keenya guddaa ta'utu irra jiraata. Kanaafiyyuu xobbeen Oromoo qeerroon Oromoo meeqa lubbuutti kafalanii jiru yeroo hunda isaa yaadanna. Itti dafqitanii itti dhamaatanii itti rakkannee jirra waan ta'eef akka duuba nu jalaa hin deebine qabannee qeerroon keenya qabsoo ittaanu qabsoo Oromiyaa ijaaruu fi biyya ijaaruu irratti xiyyeeffannee hojjechuun dirqama keenya isa guddaadha. Xiinxalaan siyaasaa aktiivistiin hayyuu siyaasaa Jawaar Mohammad itti aanse haasaa dhaamsa ciccimaa qabu afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliishiin dabarse keessaa dhaamsi qeerroof dhaame akkas ture. Qeerroo! Qeerroo! Falmanneemi? Akkamiin falmanne? Tarsiimoo amma sagamne. Tarsiimoo amma sagamne. Tokkummaan qabsoomne. Kanaaf injifanne. Qeerroo tiyya wal isin gorfadha. Tarsiimoo amma sagamne hoggaan jedhu yeroon isin barreessu laaftutti miti. Ammas injifannoo kana eegsisuu yoo ka barbaannu taate tokko Oromiyaa tasgabbeessuu barbaachisa. Lammaffaa olaantummaan seeraa akka hin sharafamne eeguudha barbaachisa. Qeerroo diinee agarsiifne bara cuufne magaalaa wansineemi warra qaawween dhufu jilbifachiifneemi warra likkii nu galchuuf dhufu bakka deebifneemi Oromiyaa harkatti eeffanneemi amma Oromiyaa eegganna amma Oromiyaa eegganna amma hoggana dhaggeeffanna amma tokkummaa cimsanna amma gara fuulduratti tarkaanfanna diinagdee teenya guddifanna akkasii miiree kanaafuu yaa qeerroo bakka amma irra jirru kanatti wal dhaggeeffachuun waliin deemuun barbaachisaadha. Akkuma kaleessa hin danda'an hoggaa jiran dandeessanii garsiiftan tokkummaan qaban jiran tokkummaadhaan garsiiftan mootummaan
zaytunaa miti dhagaan hin bu'u jennaan gabbuutanii garsiiftan sanitti. Har'a diinni maal jabeeytu? Har'a diinni maal jabeeytu? Hoogganni Oromoo biyya bulchuu hin danda'u, wal bulchuu hin danda'u jaa. Dhugaadha? Dhugaadha? Akkamiin itti garsiifne? Hojiidhaan itti garsiifne? Har'a diinni Oromoo, qeerroon Oromoo waa diiguu malee waa ijaaruu hin danda'u jaa. Dhugaadha? Dhugaadha? Akkamiin itti garsiifne? Naamusa cimsuudhaan itti garsiifne. Har'a diinni Oromoo, dhaabbileen Oromoo walitti hin dhufanii waliin danda'anii jiran. Dhugaadha? Dhugaadha? Akkamiin gidirsiifne? Tokkummaa jaarmoota keenyaa fiduudhaan. Qabsoo karaa nagaa waggoottan afran darban kana godhame keessatti hayyuun xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohammad ga'een qabsoo inni ba'ate karaa sooshaal miidiyaa yookiin miidiyaa hawaasaatiin lola karaa teeknooloojiin qeerroo cinaa hiriiree dabarse. Meeshaa kana dabarsee kennuun isaaf akka hidhannoo hiikkachuuti. Taateen koompitara isaa bara qabsoo isaa keessa ittiin qabsaa'aa dabarse. Pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatiif kennuun taatee addaatii fi itti gaafatamummaa isaan lamaanuu waliif kennan. Akkasumas kana booda obbo Jawaar qabsoon Oromoo qabsaa'urraa gara sadarkaa biraatti ce'uu waan akeekuutu raawwatame. Kunoo akkasiin ture. Kun jaala keessa ka qabsooti. Kompiitaraan bara Oromoo First bitee OMN ittiin jaarree odeeffannoo keessa hunda ittiin dabarsaa turedha. Har'a waldaansoo san injifannoodhaan xumurree biyyattis waan galleef anis nama nagayaa ta'uu kiyya mirkaneessuu waan hin barbaaduuf taankii kiyya kana akka mallattoo nagayaa obbolummaa fi oromummaatitti pirezidantii keenyatti dabarsee kennuun barbaada. Akka inni na waa kanne immoo abbaan gadaa dhufee narraan fuudhee akka kennuun hin gaafadha. Abbaa gadaa bayyanaa hootti. Oromoonni galma barkumeetti guyyaa kana wal gayan gammachuu ililchaa fi hamilee galmicha keessatti dhageessisaniin gurri wal nama hin dhaga'u. Miira bilisummaati, fuula ifaadha, kolfaa fi boo'icha miira wal keessoo keessummeessaa jira galmichi. Roorroo leellisuun ga'e fakkaata. Motora qabsoo Oromoo kan ta'an weellistoota Oromoo keessaa weellisaa jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa waltajjii kanarratti jirra bullee barii arguuf wallee isaa jedhuun uummata durayyuu hafuura bilisummaatiin fuulli ife gammachuun fudhatee yaada keessan qaari'e. Mammo aksisa uumamni seera uumaa dabse bara kanarra jaka erga buqqeen nagaa cabse mamma kana mamma aksisa raati bara kana yaadama humna keessa teesse boolla kotte haala baashii ilmoo shiranii isaanoo nu doorsisanii
yaadani akkan sirraachitu fi yaadani maal godheenaan sirraachita maal godheenaan sirraachita si fudheen boolee koolixa si fudheen boolee koolixa 4 kiiloo koon sillita 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 shiranii isaanoo nu doorsisanii. Weellistoonni bara qabsoo kana qeerroodhaaf motora ta'an baay'eenis waltajjii kanarratti ummata waliin qabsaa'aa turan kana waliin gammachuu bu'aa bilisummaa dabarsaniiru. Walumaa galatti ummata bu'aa ifaajee qabsoo ofii arguun gammachuun machaa'e kanas yaada qaban keessa deemnee irraa fuunee jirra. Yaada isaanii hordofaatii anis qophicha kanumaan xumuraa horaa bulaa. Ani gammalee jira gammachuun kiyya har'a akkana guyyaa har'aa kana nama miidiyaa kana irra diishii gubbaa buusaa turte amaan dura garuu amma rabbiin galanni haa ga'u amma ifa baay'irra tokko taa'eerra rabbi ammas tokko nu godhe kun bilisummaa argee ammas wal qabannee tokko taa'ee qeerroo waliin taa'ee bakka guddaa kan rabbi nu geessu ammallee abdii qaba rabbi tokko nu haa godhu jedhama yaada keessa. Baay'ee nama gammachiisa waan kana dura hin argini baay'ee nama gammachiisa. Beeytaa kanan dhufee hin beeku yeroo awwaalaatiif dhufe. Baay'ee gammade gaafa hiriira guddicha deeggarsa Abiyyi irratti namoota hedduun biraa dhumatanii anis ni rukutamee xinnoo dhahamee lubbuu kootiin hafee har'a carraa kana argadhee Jawaar fa'aa asitti arguuf baay'ee gammada. Qeerroo na biraa dhumataniif qeerroo qabsoo Oromoo irratti wareegamaniif gadda guddaa sunatti dhagahama. Sanyiin isaanii haa bilisoomtu ni bilisoomnas bilisoomnee jirras ni bilisoomna gammachuu guddaan qaba. Abbaa keenya akka diinaatti eegaa kan turan argachuudhaaf baay'ee gammadee bilisoomneerra ammas ni bilisoomna. Gammachuu jiru baay'ee na dhagahama kan dhufaan argarraa baay'ee takkan gammade haalan miilaan dhufee kiiloomeetira 330 malee jaalala isaaf qabuuf Jawaariin simachuuf jedhee lukuma kiyyaan dhufe. Hin danda'amu wanni hin danda'amne hin jiru keessa kee jiraannaan guyyaa 10 keessa kee kutannoon jiraanna wanti hin danda'amne hin jiru. Maaliif kan hundeeffaa jirtu? Jaalaluma isaa qabnu waan ittiin ibsinu dhabneeti. Yaadneen caalatti itti gammannee argine. Mee kanaan booda qeerroof qarreen Oromoo maaltu irraa eegama? Tokkummaa jajjabinnaa fi hin dandahama jedhanii waan tokko sodaachuu dhabanii itti fufuu fuulduratti deemu wanni hin danda'amne hin jiru. Anis miilumaan dhufe kan kaane godina Baalee magaalaa Roobee irraa kaanee guyyaa 10 deemnee as geenne dadhabbii sunillee homaa nutti fakkaanne amma maaliifi wanni asitti arganne gammachuu sanii olii waan ta'eef deemsi lukaan deemne sun homaa nutti fakkaataan jiru garuu luyitti keenya dhiitee jira. Yeroo kanatti luyitti keenya dhiiteeyyuu dhukkubni sun nutti dhaga'amaa jiru maaliifi nu tokkoffaa Oromoo Maccaan Tuulamaa asiin dura seenaa Hajji Adamsaa Iddootii fi seenaa Taaddasaa Birruu irratti miilaan deemanii xalayaa isaan liqimsan sun miilaan deemanii xalayaa san geessuuf odoo deeman dabarsan nutis kaayoo san dandeennaa nu ka jedhu laaluuf miilaan jalqabnee inni lammaffaa ammoo kaayoon Jawaarii kabajaa qabnuu fi kabajni isaa qabnuu fi inni nama akkam akka ta'e Oromoon bakka akkam akka isaa qabu agarsiisuuf miilaan imala kana eegallee garuu akkasittuu taanee dadhabbii sun odoo nuti hin dhagamin gammachuudhaan qophii kanarratti hirmaataa jirrudha. Harargee bahaa magaalaa Hararraa hin dhufe. Baay'ee nama gammachiisa. Jawaar kan duratti Facebook irratti dhufachaa alaalaa turre kunoo amma nu jidduutti argama as jidduutti isa garee isa daawwannu gammachuu guddoon nutti dhaga'ama. Dadhabbii fi wanni takka illee namatti hin dhaga'amtu gammachuu baay'eetu nutti dhaga'ame jira.
baay'ee gammannee jirra. Haalli dimokiraasii biyya keenya keessa jiru haala kanaan yoo itti fufe gara fuulduraatitti abdii guddaa horannee jirra. Nuyyuu warra biyya alaa deemuuf kaaneetu warra dhimma kana asitti hafne baay'ee galatoomaa isin jaalladha. Fuulduratti. Qeerroo fuulduratti. Dhiigni qeerroo yeroo dhangala'aa tureti bu'aa baay'ee dubaanii dhufaana tarkaaffii hedduu tarkaanfataa akka turan OBS fi OMN haalaan galateeffadhaa haalaan jaadhaa horaa budaa deemana. Tole galatooma waaqa Oromoo hunda kaabaa kibbaan baariyaa waliin ga'e baay'ee waaqa galateeffannaa itti aansuudhaan dargaggoon uffata aadaa uffatan kun godina Baalee magaalaa Roobeedha kiiloomeetira 450 ol miilaan imalanii OBS wajjin obboleeyyan isaa wajjin hojjechuuf kaayyoo tokkoon deemuudhaaf waan biyyatti galeef baay'ee gammadee jira galatoomaa isin jaaladha.